Seeqi as. Seeqi. Joorjii fi shamarran Joorjii yaaniin. Haya asirratti waan jechuudhaaf deemnu jira. Sunis Joorjii sirba sirbuudhaa fi Saawudii Arabiyaa seene jedhan. Takka maa seenaa akkan jenne dhorkuu hin dandeenyu. Maaliif Harargeedhaatiitu artiistota isiidha. Artiistota isiidha bocola fuudhee geesseeti. Arsiidhaa fi baaleenoo maaliif geessitaa jechuun hin danda'u. Maaliif ummanni waliin laallata. Wal jala yaa'an kotte duudaadha isaan lachuu Arsii fi Harargee fi baalees kotte duudaadha. Kotte duudaan wal jalaa naftu waraabee isaa fi jeedalloo jechuudha isaan hangi kun. Maaliif lafa kabajamtuu san artiistota isaanii wasaka kana fuudhanii geessan jechuu. Ammoo dogoggora baalee fi Arsiin daleeydan kan Harargee irraa hin baratin dogoggora guddaa keessa seentan jechuu isinis. Dogoggorri keenya maalii yoo jettan tolcheetiin isinitti amma dhageeffadhaa. Akka gaarii dhageeffadhaa. Silaawuni aartanii maaltu si naqe jettanii wanni nu naqe ni jira afaan tokko dubbannaatiin dhageeffadhaa. Afaan qullaa harka qullaa suuraa ustaaz ibsaatiin olii gadiin fiidan. Kuwuma isin qabdan xabii amaaraa qabdanii beekaa. Qabdanii waa faarsuu bilaash afaanii waa faarsuu akka qabdan garuu waan baastan. Qabdanii viidiyoo ustaaz ibsaatiin olii gadiin fiidan waan faarsitan garuu dumbulloo attaawwatuum. Sigalee nama da'awaa namaa himu ustaaz ibsaa hayyuu akkuma Arsii fi baalee qofa otoo hin ta'in akkuma Oromoo guututtu namni nuti qabnu shabaaba keessaa isa ka dubbiin isaa mi'ooytu. Nama akkanaa kana isin makiinaa isaa ta'e isaa bitamtee jirtu tawaatan hawaasni isaa bitee fi jiru bikkatti godhuu dadhabdanii bikkatti godhuu dadhabdanii arraan tana Joorji jettanii kana bocola namicha azaabattiin isiniin deemu kana namicha badiidhattiin isiniin deemu kana gartanii fiddan jechuudha. Bikka artistiin jirtu zinaadhaa jira. Bikka artistiin jirtu faasiqummaadhaa jira. Naamana tanaan argeetis akkas turte. Shamarran meeqaa gudeedame. Shamarran meeqaatiitu ifkanne. Shamarran meeqaatiitu ulfaaye. Ka Joorji kanarrattis akkas jechuudha. Wanni isin bikka artistiidhaa deddeemtaniif faasiqummaadhaafi. Gartanii wanni isin dhuftaniif hojjechuudhaafi malee kolkoloota akkanaa kana simachuudhaafi miti. Sila arraan tana idda silaa isa kana simattan qarshii ta'isa waliin baastanii isa kana simattan qarshii sanii sila arraan tana ustaaz ibsaadha waan takka gootanii galata harkattan jechuu Oromoo biraayis Rabbi biraa immoo sawaaba jechuudha. Namni kun makiinaa tana ittiin deddeeme da'awaadha ittiin godha. Ittiin boonuudhaafi miti. Gartanii kana Rabbiin gurra isin duucheeti gurra silaa ustaazaaf sagalee ittiin taatan kana isin duucheeti Haaliqni
gurra silaa wallisaadhaaf sagalee taatan isinii banee jechuudha. Haa rabbi isin haa duuchu isiniif uummata Harargeedhaa kana. Ammoo wanni isin hin arkin tan ganaa isinitti as deemuudhaa teessu. Taganaa isinitti as deemuudhaa teessu eegagaa artiistii fidattan. Amma gaata ka isin miskiinummaa salaam aleikum jettanii miskiinummaan achirraa waggaa harka isin fuute isin asii wa aleikum salaam jettanii harka fuutan. Gartanii? Namni wallisaa xayyaara irratti ol baasee saawudii fidee fi namni miskiinummaa xayyaara irratti ol baasee saawudii fide tokko. Harargeen akkas goote. Isinis amma akkas gootan jechuu. Achi booda maali? Miskiinummaa isin gabbuu jechuu Haaliqni. Harargee laala akkaataa isin itti jirtu. Harargeen irra qaanyii fixatteeti namuu yaata rabbii malee hanqate jechuu. Ilmaan isiidhaa xiqqaa guddaan isiidhaa wal fuudhuu kaan guftaa hidhatan madheerti dhalaa isii hin dalaytu asiif achi utaalti. Kan goojoo takka haadhaa fi abbaa isaaniitti irraan jijjiirin isaan asitti hunoo wal fuudhanii biyya arabaa kana keessatti wal fuudhanii diqaalaa walirraa dhadhalanii diqaalaa mana ijaazaa darbaa deemaa jiran jechuudha. Gartanii? Kun hundinuu maali? Namni wallisaa jala deemu khayrii hin qabu. Wallisaa biyyarraa fidanii achi akkasitti halkan meeqa bira bulanii oduma eegan oduma tuun taanitti dabartu taanitti dabartu kaanitti dabartu akkasitti booddee hoggeessa gaggeessan namu wal qabsiisee galee jechuu booddee ganaa keessanii isinis ganaadha. Miskiinummaan akka wanni dhaatitti isin gabbuudhaa teessi. Isinis simatee mookam isinii fidatee mookam gana Haaliqni miskiinummaa Arsii fi Baalee keessa gabbuusuudhaa ta'a. Isin irraan abuu bara. Silaa irraan tan idda isaan kana simattan silaa ustaaza fidattanii nagee baatan hanga isin nama keessan gargaaruu dadhabdan takka miskiinummaan hiddatti isin seenuudhaa teessi kana fudhadhaa tana fudhaa isinii diituu fidee mookam isinii fidee mookam wallisa yooma gartan waan Harargeen itti jirtu gana isinis itti seenuudhaa mammateessan ganaa keessanii yataa abbaatu joorjiitu isinii joorji numaatu akka waan bar hadiisa isinii himuudhaa dhufe ustaaza simattan seetanii ustaaza simattan seetanii silaahuu isin rabbiitiitu isin abaareetii ummata Arsii fi Baalee Harargee jaamu kana akka isin ustaaza daran artiistiidhaan loltanii isin beekna. Tanaaf rabbi balaa isin buusa. Tanaaf rabbi isin jaamsi Oromoo taan keessaa. Tanaaf rabbi hogga Amaarii wab isin godhe harka mataarra kaayattanii akka isin iyyitan tanaaf rabbi isin godhe. Ganaa isin jibara wallahi asuma taa'eetiin isin laaluudhaa ta'a ni gartan hundaafuu teenyeet isin eena waan isin baatan innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Ammoo qaanfadhaa gana suuraa ustaaz Ibsaatii fi viidiyoo ustaaz Ibsaatiin hin deddeemina. Kana jettanii hin deddeemina. Mi'eessitu lukkuu hunda